Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa keessanii fayyaadha. Har'a waan bareedaa tokko isin qabadee dhufee jira. Warri shari'aa zeenitti fayyadamtan jechuudha. YouTube keessa galaatii seentuu fi fayyadu subscribe naaf godhaa. Haala salphaa ta'een shari'aa zeenii irratti daataa akka fayyadamtan jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Shabakaan isin biratti humna qabaate taanaan zeen isin biratti yoo humna qabaate sirriitti dalaga jechuudha. YouTube waan feetan qarshii 15 baatii tokko jechuudha. 15 baatii tokko fayyadamtanii sirriitti hojjetaa jechuudha. Facebook application lama hojjeta booda isin agarsiisa. Application inni kun sirriitti hojjeta zeen irratti jechuudha. Duraan mobaayilii irratti hojjeta amma zeen irratti sirriitti hojjeta jechuudha. Inni kunillee inni hojjeta zeen irratti, inni kunis zeen irratti inni hojjeta sirriitti hojjeta jechuudha. Amma akka itti majjaana hiitan isin agarsiisa. Majjaana akka itti hiitan 959 jedhamuun ni beeka. 959 sun kana ni gootu. Dhiifama kana ni gootu 959 gootan isii tana itti ergitu jechuudha. Qubeessaa na lakkoofsadii jechuudha. Qubeessaa na lakkoofsadii itti gootu. Jiboota awwaala rasiida keessatti naqxan jechuudha. Kaardii keessan hoggoo itti naqxanii geessitan qubeessaa na lakkoofsadii haala kanaan isin xalabamaa jechuudha. Naa xalabamee jira. Kun hoggana jira. Naa xalabamee jira jechuudha. Akkasitti riyaala 15 baatii tokko riyaala 7 immoo 7 tokko barbaadan riyaala 7 tokko kan gabbootanii qubeessaa na lakkoofsa 2 qubeessaa na lakkoofsa 2 jechuudha. Sirriitti ni cuqaastu kun ka torbaaniiti jechuudha. Inni kun immoo qubeessaa na lakkoofsa 3 ka 6 riyaala 15 ka torbaanii riyaala 7 jechuudha. Sirriitti fayyada. Haala kanaan hidhaa itti fayyadamaa isin jedha. Amma application isin agarsiisa. Application kiyya banaa jira jechuudha. Kiyya banaa jira. Amma isin agarsiisa. YouTube keessa galle. YouTube keessa galle isin agarsiisa. Xiqqoo shabakaan zeenii bira daddabaadhaan mobaayilii fayyadama. Garuu bakka shabakaan humna qabu sirriitti dalaga jechuudha. Sirriitti dalaga. Kunoo haala kana YouTube yoo gallu ni hojjeta jechuudha. YouTube yoo galle haala kanaan sirriitti hojjeta. Waan baay'ee bareedaadha baasii tokko jechuudha. Riyaala 15 qofaan waan feetan YouTube, Facebook, WhatsApp waa hunda isin fayyada. Sirriitti hojjeta jechuudha. Ani shabakaa zeenii turu manatti hojjetu xiqqoo ala yoo gabba'ee irra hojjeta. Haala kanaan itti fayyadamtanii amma mobaayilii fayyadamaa zeeniin humna qabu jechuudha biratti. Isin garuu haala kanaan itti fayyadamtanii banamee jira waa hunda hojjeta jechuudha. Sirriitti hojjeta. Amma Facebook san cufee isin agarsiisa jechuudha. Akka soban taane soban jenne Facebook seentanii stop gootan. You looking for a cute girl? Boring. Waan akkana namatti dhuftii birna eeggattanii yoo barbaadan. Amma stop ta'ee jira jechuudha. Zeen irratti gad deebitanii lakkoofsa 3 irratti kaasaa zeen SMS ka jiru kana. Isa kana irratti cuqaastan isa keessa hogguu galtan. Yoo ka torbaanii ta'e immoo isa kana irratti cuqaastan jechuudha. Ka torbaanii ka 6 immoo isa kana irratti jechuudha. Isa kana irratti amma irra cuqaasee isin agarsiisa. Banamee jira jechuudha. Sa'a 5 cufatu jira. Sa'a 5 cufatu jira. Duraan mobaayilii irra fayyadama ammoo zeen irratti akka ajaa'ibaatti fayyadamtu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube kiyya keessa galaa subscribe naaf godhaa seentuu bika jedhu keessa galaa subscribe naaf godhaa ilmaan Oromoo isin jedha.
Fayyaa Allah.